Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdullah barnoota haalaan barbaachisaa fi ka irra caalaan keessan nagaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Akkaataa mallattoo xiyyaa kana aappii tokko malee bilbilli keessan hundinuu ni qaba. Osoo aappii takka hin fayyadamin mallattoo xiyyaa kana bilbiluma keessan irratti fayyadamuu dandeessu. Mallattoo xiyyaa kana waan adda addaa ittiin barsiisuuf, waan adda addaa ittiin agarsiisuuf mallattoo xiyyaa kana fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif haala salphaa ta'een wantoota adda addaa ittiin ibsuu dandeessu waan ta'eef haala kamiin aappii tokko osoo hin fayyadamin mallattoo xiyyaa kana argannee fayyadamuu dandeenya. Aappii tokko hin barbaachisu kan waliin ilaalu taha. Warri haaraa taatan subscribe akkasuma like share gochuun na waliin turaa isiniin jecha settingii keessan irra seenuudhaan accessibility ka jedhu tuquun gara fuula duraa deemnee waliin ilaalla. Settingii irra akkuma seenneen accessibility ka jedhu kun ni jira. Accessibility kana irra tuqannee gara fuula duraa deemna. Accessibility jala yeroo seennu haala kanaan baasa. Bilbilli hunda keessanuu bilbilli modeela bareedaa ta'e hundinuu haala kanaan isinii baasa. Jala kana mallattoo qubaa tuqaa agarsiisu tokkoon interaction and dexterity ka jedhuun haala kanaan isinii fida. Bakka kanarra tuqachuun ammallee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Extraction ka jedhu kana jala tuquun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Yeroo gara fuula duraa adeemtan egaa haala kanaan isiniif bana assistant menu ka jedhu kana oonii godhanna. Sirriitti hubadhaa, itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha waan ta'eef jechuudha. Assistant menu kana yeroo tuqanne diinee fi allow nu fida. Allow ka jedhu kana eeyyama kenninaa jechuudha. Allow filannoo lama qaba. Allow ka jedhu sana tuqanne gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Yeroo nuti allow tuqannu mallattoo haala kanaan mallattoo kana fidee asirra nuuf kaa'a. Mallattoo kana bakka barbaanne geessinee kaahuu dandeenya. Mallattoo kana fayyadamnee egaa mallattoo xiyyaa haala kamiin akka baafnu waliin ilaalla. Yeroo irra tuynu haala kanaan baasa. Filannoo lama qaba jalaa. Gara cinaatti tuqnee gara cinaatti kan nu adeemsisullee ni qaba jechuudha. Gara cinaatti yeroo tuqne gara mallattoo xiyyaa nu baasisiisu sanatti nu geessaa jechuudha. Yeroo tuqu asitti mallattoo qubaa tokko nutti agarsiisa. Screenshotis achirraa gochuu dandeenya. Akkasuma settingii keessa dhaquudhaan jalqaba maal goonaa setting menu setting isii jettu kana tuqnee mallattoo sanarra yeroo tuqne kan nu kunnuuf ba'a. Setting menu setting ka jedhu kanarra tuquudhaan age godhachuu dandeenya. Akka mallattoon sun gidduurra hin teenye gochuu dandeenya jechuudha. Bakka gara gajjallaa kana show as age icon ka jettu ni jirti. Show as age icon sanarra seenuudhaan oonii godhannaa jechuudha. Mallattoo sanarra assistant menu shortcut osoo hin taane gara gajjallaatti show as age icon ka jettu kun ni jirti. Ishee tuqanna jalqaba oonii godhanna. Yeroo nuti oonii goone gidduu tuqee habawu amma yeroon gidduu tuqee bahu mallattoon sila gidduurra ture sun dhufee as dhokatee jira. Amma achirran tuqadha yeroon mallattoo xiyyaa san fayyadamuu barbaade. Haala kanaan asitti mallattoon xiyyaa sun mallattoo qubaa agarsiifti. Yeroon irra tuqu xiyyi adiin gubbaatti dhufee naaf ba'e amma. Kana jechuun xiyya sana fayyadamuun danda'a jechuudha. Isa diimaa gara gadi ofirraa balleesseen isa kan qofan immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Yeroo waan sana tuqadhu xiyyi sun dhufee naaf bahee jira. Kanaan booda xiyya sana waan hin barbaade ittiin agarsiisuu danda'a, waan hin barbaades irra tuquu danda'a jechuudha. Mallattoodhuma sanarra tuqanneet mallattoo qubaa sanarra tuqnaa jechuudha. Mallattoo qubaarra yeroo tuqne wanni sun nuu ba'a. Yoo barbaannes dhoskuu dhiisuus ni dandeenya. Haala kanaan itti fayyadamuu jechuudha. Gidduurras keenye yeroo barbaannetti eeksii tuqne ofirraa cufna waan ta'eef screenshotiidha, sagalee dabaluudha, bilbila cufuudha, waan adda addaa waan hedduudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Shortikatii sana finnee erga as kaayyannee booda mallattoo xiyyaa sana haala kanaan nu baasaa jechuudha. Waan adii tokkotu irra dhufa. Wanni sun bakka isin irra qabdanii eegaltanii. Wanni adiin sun yeroo viidiyoo reekordii gootan ni badaa jechuudha. Yeroo viidiyoo reekordii gootan viidiyoodhaa waliin hin waraabamu. Iskiriinii irraa ni badaa jechuudha. Kanaafuu xiyya kanagaa haala salphaa kanaan bakka feetan irra tuquudhaan agarsiisuu dandeessu jechuudha. Irra deebi'ee sirriitti isin agarsiisa, sirriitti hubadhaa. Maaliif mallattoolee sana haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeessu. Seetingiidhumarra seentanii jechuudha. Salphaadhumatti seetingii keessa accessibility jala seennaa jechuudha. Jalqaba accessibility ka jettu kana jala seennaa jechuudha. Mallattoo xiyyaa sana baafannee itti fayyadamuuf amma kan isinitti agarsiisaaru aappii tokko malee kan hin fayyadamaa jiru jechuudha. Sanaan booda mallattoo qubaatiin as interactionii jala jirti. Isiirra tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Mallattootti isii asirra jirtu kanarra tuqne gara fuula duraa adeemnaa. Yeroo deemnu assistance menu jedhee gubbaarra jira. San oonii godhannaa jechuudha. San banannaa. Erga yeroo nuti san banne assistant menu kana banne mallattoon sun dhufee iskiriinii gubbaa nuuf ta'a.
mallattoo sana yoo feene cinaa bilbilaa irratti dhoskuu dandeenya, yoo feene gidduu irratti akka inni bahu gochuu dandeenya jechuudha. Amma xiyyichaan fayyadamaa jira waan ta'eef mallattoon sun dhokatee jira, hin mul'atu jechuudha. Yeroon X tuqee mallattoon kan optionii mallattoo xiyyaa nu kennu sun dhufee bahaa jechuudha. Sanirra tuqachuudhumaan mallattoo qubaa kanarra tuqannaa jechuudha. Gara seetingii deemuudhaanis show as age icon yoo tuqne ni dhokataa jechuudha mallattoon sun. Bakkuma nu keenyarraa dhokata. Amma akkuma isin asirratti argitan bakkuma geessee kaa'e irratti deemee dhokataa jechuudha. Yoon gubbaa kan kaa'e show as age on godhe deemee dhokataa jechuudha. Iskiriinii irratti illee akka inni nun jeeqneef dhoskuu dandeenya jechuudha. Amma gubbaa san deemee dhokatee jira, irran tuqa mallattoo qubaa tuqachuudhumaan salphaatti xiyyi sun naabbaha. Xiyya sanaan waan hin fedhe agarsiisaa jechuudha. Waan hin barbaade bakka feenirra geessinee kaa'uudhumaan adii gubbaarraa nu dhufurra yeroo nuti irra tuqne kiliikii nu godha. Bakka feene nu waliin dhaquudhaan xiyyi kun salphaatti waan nuti agarsiisuu barbaanne sana nuuf agarsiisuu danda'a jechuudha. Yeroo fayyadamnee xumurree X dhumarra tuqna. Wanni kun akka inni dhufee asirratti nu hin jeeqne meenuu seetingii keessa seenuudhaanis ofirraa dhoskinaa jechuudha. Screenshotis gochuu barbaannan asumarra kan itti mare kanatti screenshot ka jedhutti yeroo tuqnu screenshotii nu godhaa jechuudha. Mallattoo qubaarra yoo tuqne immoo xiyyatu dhufee nuuf bahaa jechuudha. Keessattuu warree akkasuma screenshotiin bilbilli keessan isin rakkisus haaluma kanaan seetingii kana akka haaraatti gadi baafachuudhaan accessibility keessa seentanii salphaadhumatti screenshot gochuu dandeessu, sagalee ida'uu dandeessu akka barbaadanitti. Mallattoo qubaa kanarra yoo tuqxan immoo xiyyi sunis gadi isinii bahee xiyya sanaan waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Haala salphaa ta'ee waan kana gochuu dandeessu. Bakka tuquu feetanis tuqee isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma nama qubaan tuqaa jirutti irra tuqxu waan isin banuu feetan sanas isiniif banaa jechuudha. Waa takkitti wanni isin rakkisu hin jiru. Itti fayyadamni isaallee baay'ee salphaadha. Saayizii maawuzii sanaa guddisuu dandeessu, xiqqeessuu dandeessu, waan fayyadamanirra keessanituma yeroo isin tuqxan inni nu waan sana isiniif banaa jechuudha. Notification panaalii garaa gad harkisuu barbaannaan, Facebook irra seenuu barbaannaan, YouTube irra seenuu barbaannaan, seetingii keessa seenuu barbaannaan waan mara haala salphaa ta'een xiyyuma kana fayyadamuudhaan waan feetan irra tuqxanii agarsiisuu dandeessu jechuudha. Yeroo isin irra tuqxan bakka isin tuqxan irra akkuma nama qubaan tuqarutti isiniif tuqaa jechuudha. Itti fayyadamni isaas baay'ee salphaadha. Aappii tokko hin barbaachisu. Bilbilli Android 10 ol ta'e marti isa waan kana ni qabaa jechuudha. Akkasuma itti fayyadamni isaas baay'ee salphaadha. Aappii tokko isin hin barbaachisu. Osoo aappii tokko barbaacha hin deemin mallattoo xiyyaa kanaan yoo waa barsiisuu feetan, yoo waa agarsiisuu feetan, yoo viidiyoo namaa waraabdanii waa itti agarsiisuu feetanis salphaadhumatti kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yeroo barbaadan immoo yeroo isin hin barbaachifnes ofirraa cufuu dandeessu. Isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.